Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa jirra jirtu akkamii oolmaa bultiin turtiin isiniin jecha har'a paartiidhuma logic and critical thinking chaaptarii sadaffaa walitti deebinee jirra. Paartiin dhumaa yookiin paartiin shanaffaan criteria for lexical definition kan jedhudha. Gosoota definitionii yeroo darbe barre shanan keessa lexical definitioning yoo xiqqaate criteria 8 qaba. Criteria 8 isaan as jalatti kan waliin ilaallu ta'a. Kanaafuu criteria isaa 8 keessa criteriaan tokkoffaa yookiin immoo ruuliin tokkoffaan inni guutuu qabu maalinni a lexical definition should match to what the standards of proper grammar ta'uu qaba jedha. Kanaafuu lexical definitioniin tokko akka lexical definitioniitti hiikamuudhaaf ulaagaalee 8 guuttachuu qaba yookiin seerota 8 guuttachuu qaba jedha. Seerota 8 san keessaa tokkoffaa lexical definitioniin takka hiika dictionary kan jennuun kun maal wajjin match ta'uu qaba? Standard of appropriate grammar wajjin maal ta'uu qaba? Walitti firoomuu takka humootu waliif galuu danda'uu qabaata jechuudha. A definition should be what grammatically correct. Kanaafuu definition lexically kun maal ta'uu qaba? Tokkoffaa grammatically correct ta'uu qaba. Definitions that are grammatically incorrect create what disagreement and dispute among individuals over what the meaning of terms. Kanaaf lexical definition criteria tokkoffaa kana guuttatuu qaba wanti jenneef yoon inni criteria tokkoffaa yookiin grammatically incorrect kan ta'u taate yookiin criteria tokkoffaa kana kan hin guuttanne taate hiikkan isaa sun maal fiduu danda'a? Nama gidduutti disagreement fiduu danda'a, takka waliigaltee dhabiinsa fiduu danda'a yookiin immoo dispute yookiin wal bu'iinsa among individual yookaan individual jiran san irratti fiduu danda'a jechuudha. Maaliif individualin biraa akka biraa jedha, individualin biraas immoo akka biraatti hiikkata waan ta'eef grammatically correct yoo ta'e qofa disagreement fi dispute individual gidduutti uumamu kana furuu danda'a jechuudha. Kanaafuu dispute fi disagreement individual gidduutti uumamu kana hir'isuudhaaf lexical definition tokkoffaa criteria isa jalqabaa yookiin immoo grammatically correct jedhu kana guuttachuu danda'uu qabaata. Examples jedha. Consider the following definitions that are what grammatically incorrect are as follows jedha. Mee kanneen armaan gadii kan grammatically incorrect ta'an kana haa ilaallu jedha. Vacation is when you don't have to go to work or school jedha. Boqonnaa jechuun jedha yeroo ati mana barumsaa itti hin deemne fi hojii ittiin hojjannedha. Kanaafuu akkana qofatti hin ibsamu. Vacationiin grammatically akkanatti hin hiikamu. Akkamitti hiikamuu qaba ture? Akka armaan gadiitti sirraa hiikamuu qaba ture. Lammaffaan immoo furious means if you are angry at someone jedha. Kanaafuu kunis akka kanaan hiikamu. Furious jechuun takka dallansuu jechuun yeroo ati nama tokkotti aarte qofaatti hidhamee kan hiikamu miti. Grammatically haala kanaan hin hiikamu jechuudha. Haalli inni grammatically correct ta'e ittiin hiikamu haala armaan gadii. The correct versioniin takka karaan sirrii inni ittiin hiikamuu qabu grammatically correct inni ittiin hiikamuu qabu armaan gadiitti. Vacation means a period during which what activity is suspended from what work or school jenna laala. Yeroo takka humootu turtii activitiin ilma namaa tokko itti dhaabbatu takka humootu itti boqatuudha jenneeti vacation yookaan boqonnaa hiina malee maal jenneen hiinu yeroo namni mana barumsaa irraa fakkeenyaaf namni tokko har'a barumsa jibbee mana barumsaa irraa hafuu danda'a. Namni mana barumsaa irraa sababa jibbiinsatiin hafe boqonnaa irra jiraan jennuun namni fakkeenyaaf maatiin irraa du'uudhaan takka humootu aruuza qabaachuudhaan har'a mana barumsaa irraa kan hafu taate boqonnaa irra jiraan jennu. Nama mana barumsaa irraa hirriba rafuudhaan hafe yookaan hojii sababa rafeen hojiin sun jala darbe boqonnaa irra ture jechuun hin dandeenyu. Kanaafuyyuu kan hiikamu vacation yookaan boqonnaan periodidha jedhamee hiikama. Period during which activities suspended or stopped from at work or school jenne haala kanaan grammatically correct kananiina. Furious illeen maaliin hiikama? Conditiona malee nam tokkotti aaru qofaame dallansuu takka aaru aarinsa jechuun conditiona namni tokko maal itti ta'uudha? Being angry itti aaru takka humootu itti dallanuudha. Condition nam tokkotti dallanu furious jedhamee hiikama malee nam tokkotti aaruun qofti gabaabsamee naaroo ta'e akkasitti hiikamu jechuudha. Kanaafuyyuu maaltu badee amma definition olii san lamaan irraa grammatically incorrectly defined ta'ee jechuudha. Kanaafuu grammatically bifa correct ta'een defined ta'uu qaba jechuudha. Lexical definition disagreement fi dispute individual gidduu dhabamsiisuudhaaf. Inni lammaffaan immoo lexical definition should what convey or communicate the essential meaning or characteristics of what the word being defined. Lexical definition kun erga ulaagaa grammatically correct san guuttate lammaffaa irratti kan inni guuttachuu qabu
inni sun jedha convey gochuu qaba takka ummatu communicate gochuu qaba maal communicate godha essential meaning hiika barbaachisaa fi akkasumas ummatu characteristics word maal ta'e being defined word ibsamu sanii takka defined san essential meaning isaa yookaan immoo characteristics isaa convey yookaan communicate gochuu danda'u qabaata himuu yookiin immoo hubsiisuu danda'u qabaata jechuudha yooni fakkeenyaaf word yookaan defined san essential meaning isaa yookaan characteristics isaa kan convey goone ta'e kan hin hubsiifne yookaan ta'u taate wanti sun lexical definition jedhamu hin danda'u jechuudha kanaafuu lexical definition jedhamuudhaaf ulaagaa tokkoffatti aansee ulaagaa lammaffaan inni guuttachuu qabu inni sun maal dabarsuu danda'u qabaata essential meaning hiika barbaachisaa fi akkasumas immoo amala barbaachisaa jecha hiikamuuf deemu sanii ibsuu danda'u qabaatedha thus a correct definition attempts to what point out the attributes that are essential to designation or designation of things as the members of the relevant group jedha kanaafu inni kun takka lexical definition kun maal ta'uu qaba jedha definition sirrii ta'e point out gochuu danda'u qaba keessaa baasuu danda'u qaba maal point out godha attribute maalin sun qabu wordin sun qabu irratti attribute essential ta'e takka amala barbaachisaa wordin sun qabu maal gochuu qaba point out gochuu danda'u qaba kamtu lexical definition yooni ulaagaa lammaffaa kana guuttate kanaafuyyuu yoo attribute barbaachisaa ta'e wordii saniif takka memberii wordii saniitiif attribute barbaachisaa ta'e point out gochuu hin dandeenye taate lexical definition suni lexical definition jedhamu hin danda'u jechuudha for example jedha human being means what featherless biped jedhe hiike this definition fails definition kun maal irratti hanqina qaba takka maal irratti kufiinsa qaba fails to say what nothing about the important attributes that distinguish human beings from the others lala amma maal jedhe human being means a featherless biped jedhe hiike kanaafu organismi birorraa takka lubbu qabeeyyii birorraa human being kana wanta adda isa godhu takka distinguish yookaan humootu adda isa baasu wanni inni himen jiru as keessatti kallattumaan human being qofa ibse malee amala human being organismi biraa yookaan lubbu qabeeyyii birorraa adda isa baasu amala barbaachisaa tokko point out hin goone rakkin isaa maalidha ulaagaa lammaffaa kana guutuu dadhabee jechuudha conveying goone takka communicating goone essential meaning fi essential characteristics organismi san kabirorra adda isa godhu hin ibsine sababa saniif lexical definition dhan hin hiikamne jennaan jechuudha human being kun a correct and adequate definition human being sila akkam ta'uu qaba lexical definition yeroo hiikamu would be human being means the rational animal that has what the capacity to reason to speak and not as what featherless what biped la kamitti ku qaba lexical definition human being kan human being jechuun rational animal dha gaafa rational animal jedhen animalin biro maal jechuudha irrational dha jechu akkasumas has capacity to reason ilmi nama dandeetti sababeessuu qaba takka sababa dhiyeessuu qaba beellan dhiyeessa bineensonni dhiyeessa hin dhiyeessu irraa adda baase akkasumas to speak ilma namaa malee lubbu qabeeyyii keessa ka dubbatu hin jiru ka dubbate walii galu hin jiru kanaafuu organismii biroorraa takka lubbu qabeeyyii biroorraa important essential meaning takka attribute point out godhu takka distinguish godhu hime jechuudha lexical definition haala kanaan hiikuu danda'u qabaata malee takka waan himu san waan biroo ka isarraa firraa waan adda isa godhu attribute adda isa godhu ibsaa fi deemuu qaba malee homa jiru qofa dubbachuu hin qabu jechuudha kanaafu inni olii kun lexical definition ulaagaa lammaffaa hin qabnedha ulaagaa lammaffaa osoo kan guuta'e akka amma arma gaditti hiine kanatti hiikuu danda'u qabaata jechuudha kanaafu inni sadaffaan ruuliin sadaffaan takka criteria sadaffaan ni guutachuu qabu lexical definition should be what neither too broad nor too narrow maal ta'uu qabu baay'ee bal'aa takka kan nama nuffisiisu ta'uu qabu baay'ee mootuu dhiphaas ta'uu qabu kanaafu intermediately hiikamuu qaba jechuudha termii tokko yoo hiitu broadly hiika isaa beyond takka haga barbaachisu oli hiikuu qabdu haga barbaachisu gadi hiikuu qabdu jechuudha baay'ees xiqqaatu qabu baay'ees guddateetiniin balki ta'uu qabu jechuudha hiikan isaa kanaafu a definition is too broad the definance include too much lala yeroo lexical definition kun yeroo inni too broad ta'u yeroo maal ta'e jira yeroo defininasiin takka mootu wanti definidamii ibsu sun takka jechi definidamii waan ibsamu san ibsu deemu sun includes too much waa hedduu of keessaa qabat if it is too narrow yoo too narrow dha takka hedduu dhiphaadha jenneen immoo yoo definidasiin ka definidamii ibsuuf deemu sun waan xiqqoo qofa include ka godhu taate
amala isaa muraasa qofa yoo kan ibsu taate narrow jedhama. In other words, a good or correct definition should be what? Proportionate. Kanaafuu good lexical definition tokko proportionate ta'uu qaba. Kana jechuun neither too broad nor too narrow ta'uu qaba. Intermediate ta'uu qaba. Wal madaaluu qaba jechuudha. Heddus bal'aa ta'uu hin qabu, heddus dhiphaa ta'uu hin qabu jechuudha. That is what the extent of what? Defining word or defineness should be what? Equal to what? The extent of word to be defined or defined. Kanaafuu waan definedamii san ibsuuf barbaachisu walqixa ta'uu qaba jechuudha definenessiin sun. Jechuun definedamiin sun waan ittiin ibsamuu qabu hunda ibsuu qaba. Garuu waan inni ittiin ibsamuu hin qabne irra taree immoo ibsuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu a definition is too broad if defineness applies to what? Things to which the defendant does not. Definitioniin tokko too broad kan jennuun ammallee yoo maal ta'edha definenessiin sun takkaa'uu tarmii biroo definedamii ibsuu deemu suni waan definedamiin hin ibsine yoo kan ibsu ta'e takkaa'uu waan definedamiin hin qabne yoo kan ibsu taate too broad jedhama. Fakkeenyaaf definedamiin tokko wanni inni dhaabbateef takka ida'uu lamaa yoo ka sadi ta'e inni garuu waan afur ta'u. Fakkeenyaaf takka ida'uu lamaa afur hin ta'u sadi ta'a. Garuu inni irra ol guddisee takka homutu exaggerate godhee waan definedamiin sun silaa hin qabne takka hin ibsamneen saniin yoo ka ibsu taate too broad jennaani. Yoonif immootu definedamiin sun waan inni ibsamuun dhiifnee haga inni ibsamuun sanii gaditti less than the defendant defines yoo kan godhu taate immoo too narrow jennee ibsine jechuudha. Kanaafuyyuu haala kanaan adda baafachuu danda'uu qabaanna. Definition is too narrow haala kanaan ibsama. Kanaafuu the following definition are what? Broad. Amma definition armaan gadii kun baay'ee broadidha. Haala ibsamuu qabuun ala ibsame jechuudha. Birds means yet any warm blooded animals having wings jedhe. Laala. Any warm, all warm blooded animal hundi birds ta'uu hin danda'an. Ka bardii hin taanes ni jira. Fakkeenyaaf amma wanti yoo kan fudhannu taate animaalota jira. Fakkeenyaaf re'ee yoo kan fudhannu taate warm blooded animalii keessaa isa tokko. Re'een garuu maali miti? Bardisii miti. Akkasumas immootu kan biraa kan as keessa bardii keessa hin jirre kan garuu warm blooded animalii tahanii wingis qaban kan bardii hin taane jira. Kanaafuu more exaggerate godhee takkaa'u mootu waan bardiin kun ibsamuun maltuun ala irra guddisee ibsa jechuudha. Maal godhee? Broad godhee. Inni lammaffaan mootu pen means an instrument used for writing. Amma pen maal jedhee? Pen jechuun meeshaa barreessuuf fayyadudha. Pensiliin barreessuudhaaf fayyada. Akkasumas immootu maarkariin barreessuudhaaf fayyada. Chookiin barreessuudhaaf fayyada. Meeshaan barreessuuf fayyadu dilaa jira. Garuu peeniin sila specify godhee ka halluu qabu osoo jedhee ka ibsu taate takkaa'u ka inkii qabu jedhee osoo ka ibsu taate definition isaa akkas ture. Garuu inni broad godhee ibsee jechuudha. Waan hin dhaabban fakkeenyaaf bakka pensilii bu'uu hin danda'u, bakka maarkarii bu'uu hin danda'u, bakka chookii bu'uu hin danda'u. Garuu instrumentii kamuu kan waa barreessuuf fayyadu jedhee ibse waan ta'eef as keessatti broad godhee ibse jechuudha. In the first example, the phrase any warm-blooded animal having wings would what? Include bats qabaachuu danda'a. And the bats are what? Not birds. Laala. Fakkeenyaaf any warm-blooded animaliin wingii takkaa'u koola qaban suni batti of keessaa qabaachuu danda'a. Batsiin tun garuutu allaattii keessa hin jirtu. Fakkeenyaaf isiin tun bats jennuun tun bardii miti. Garuu inni maal godhee ofiisiin warm-blooded animalii keessaa takka akkasumas koola qabdi. Garuu mootu bardii keessatti lakkaa'amtu. Kanaafuu bardii waan isiin include hin goone hunda include itti godhe jechuudha. Kana jechuun broad godhee hime jechuudha. In the second example, the phrase an instrument used for what? Writing includes what? Things like chalk, pencil, marker, pen, itsi jedhee kana keessa. Kanaafuu peeniin isa tokko bakka maarkarii bu'uu hin danda'u, bakka pensilii bu'uu hin danda'u, bakka chookii bu'uu hin danda'u. Kanaafuu exaggerate godhee takkaa'u broad godhee ibse. Garuu sila yoonif immoo naaroo ta'u immoo yeroo naaroo ta'u kun amma yeroo broad ta'u yeroo naaroo ta'u immoo bird means warm-blooded, feathered animals that can fly jedhe. Amma naaroo godhee ibse. Gun means a tool used in the battle for what? Defending the enemy jedhe ibse. Kana lamaan amma naaroo godhee ibse. Fakkeenya this two definition would be too narrow jedha. Akkamitti too narrow ta'e ka jedhuuf immoo the first definition would exclude that ostrich which cannot fly. Amma ostrichin ofii bardisiidha. Garuu mootu balali'uu hin dandeettu. Inni garuu maal jedhe? Bardis jechuun allaatti jechuun warm-blooded animalidha.
fiizardiidha kan maal qabanidha koolaa gamaa gamana takka ummatu ceekuu koolaa qabanidha akkasumas immoo kan maal ta'anidha balali'uu danda'anidha. Garuu oostiriichiin bardii keessa jirti balali'uu hin dandeettu. Kanaafuu oostiriichii kan fly jedhee uf keessaa baase isiin balali'uu hin dandeettu. Osoo maal jedhee dhaabee gaarii ture sila bardii kana bardi means warm blooded feathered animals jedhee osoo dhaabee ostrich illee include godha. Garuu ostrich uf keessaa baase too narrow godhe jechuudha. Ostrich illee garuu bardii akkamiiti garuu bardii balali'uu hin dandeenye kanaafuu narrow godhe ibsa jechuudha. Isa lammaffaa keessatti mootu in the second definition the term gun is what defined using a few attributes. Jechi qawwee jedhu attribute muraasa qofa fayyadamee ibsame jedha. Isa lammaffaa keessatti that is what the definers fails it include what different attribute of gun hedduu takka gatee jechuudha. Amaloota qawwee kan meeshaa diina ofirraa dhoorguuf fayyadu qofa osoo hin taane kan maalillee fayyadu fakkeenya qabeenya kee ittiin eeggachuuf illee fayyadu ta'uu danda'a. Akkasumas immoo satisfactionaaf ta'uu danda'a. Akkasumas immoo leenjiidhaaf illee yeroo leenjitullee fakkeenya waraanni tokko yeroo leenjitullee meeshaa ittiin leenji'u ta'uu danda'a. Meeshaa qabeenya kee eeggattuun ta'uu danda'a malee meeshaa lola keessatti qofa namni ofirraa ittisuun miti jechuudha. Kanaafuu tuunaaroodhaan jechuudha. Ruling afraffaan immoo electrical definition should avoid what circularity takkaa'u naanna'insa. Maal gochuu qaba dhaamsuu danda'u qabata akka maali begging question kan jennuun faala sirratti akka begging question kan jennu waanuma san irra deddeebiinsa takkaa'u repetition maal gochuu danda'u qabata dhaamsuu danda'u qabata yookaan hambisuu danda'u qabata. Circular definition presents what the meaning of word san maal godha irra deddeebi'a jechuudha. Either by using what the same word yookaan jechuma wal fakkaataa fayyadamuun haa ta'u with the same meaning in what definition keessatti hiikan isaa tokko magaruu mootu jechoota wal fakkaataa fayyadamee kan hiikan isaa tokko fayyadamuu danda'a yookiin immoo by using grammatical variation of what the same word jechi wal fakkaataadha garuu giraamarii garagaraa kan qabu jechuma wal fakkaataa giraamarii garagaraa qabu fayyadamuun haa ta'u takkaa'uu jecha wal fakkaataa hiika wal fakkaataa qabu fayyadamuun haa ta'u yoo kan irra deddeebi'u ta'e takkaa'umotu circularize kan godhu yoo ta'e wantichi sun criteria lexical definition guuttachuu qabu hir'isee jira jechuudha. Kanaafuu lexical definition circularity akkasiisan takkaa'uu ambiguity yookiin beginning akkasiisan maal gochuu danda'u qabaata hir'isuu takkaa'uu hambisuu danda'u qabaata. Fakkeenyaaf ilaallu religious means anyone engaged in what religious activity. Meelaala irruma deebi'ee maal ibse means anyone engaged nama kamuu kan maal keessatti hirmaate religious activity keessatti hirmaatetu religious hidha jedha. Kanaafuu amantaa jechuun nama kamuu takkaa'u dhuunfaa kamuu kan dalagaa amantaa keessatti hirmaatedha. Kanaafuu maalumaan ibsee jechuma religious jedhu ammallee dhumarratti illee deebisee religious activity jedha. Kanaafuu wanti kun circularity qabachuu akkanatti ni hiikamu lexical definition. Lammaffaa scientist means anyone who engages in a science. Laala asitti scientistidha asis scienceidha. Kanaafuu jechuma kana maal godhe irra deddeebi'ee jechuudha. Kanaafuu scientist jechuun a person who have popularity or famous in a science takkaa'u who specialized in a science is called what scientist. Kanaafuu garaagarummaan qabu waluma tokkoon ibsa circularity jedhama. A circular definition cannot provide any what useful additional information to what the word. Kanaafuu scientistii saniif nama saayinsii keessatti hirmaate jennee ibsuun sun additional information wanta scientistiidhaaf kenne takkaa'u scientistii qajeellotti hiike hin jiru jechuudha. Kanaafuu or their defendant becomes what visible in what visible in defineness. Kanaafuu defendamiin sun maal ta'a jedha defineness san keessa visibilidha ni mul'ata jedha. Namuyyuu osoo inni akkasiin hiikuu baate scientist is a person who are engaged in a science san osoo jechuu baate namuunuma beekaa defendamiin sun takkaa'u mootu scientistiin sun saayinsii keessatti akka visible ta'e akka mul'atu takkaa'u nama saayinsii keessatti specialized ta'e akka ta'e namni hunduu ni beeka jechuudha waan haarawa inni hiike hin jiru jechuudha. Kanaaf circularity'n akkana dhabamsiifamuu qaba jechuudha. Lexical definition tokko akka lexical definitionitti ilaalamuudhaaf jedha. Criterion shanaffaan lexical definition should not be what negative when it can be what affirmative. Yoo affirmative ta'e wantichi yoo positive jechichi nu kennan positive yoo kan ta'u taate ati yeroo isa hiitumoo negative ni hiikuu hin qabdu jechuudha. Kanaafuu lexical definitioniin termii takkaa'u defendamii positive ta'e fi kan negative kennuu hin qabu jechuudha. Yoo garuu defendamiin negative kan ta'u taate negative ni hiikuu danda'a malee
affirmative definitive tokkoof termii ibsamu kan positive ta'e negative hiikuu hin qabu jechuudha. Of the following two definitions, the first one negative and the second affirmative jedha. Kanneen armaan gadii keessa definition armaan gadii keessa inni duraa jedha negative, inni lammaffaan immoo affirmative jedha. Laala. Concord means the absence of discord jedhee ibse. Lammaffaarratti concord means harmony jedhee ibse. Kanaafuu definition isa duraa kun concord means the absence of discord negative an ibse jechuudha. Garuu inni maal affirmative dha. Isa lammaffaa garuu inni lammaffaa inni termiin mataan isaa akka negative itti ibsamu qaba. Garuu inni positive an ibse jechuudha. Kanaafuu isa lamaan kana keessa that definition should explain what a term does mean what rather than what it does not mean. Definition kun should explain maal garsiisuu qaba jedha what term does mean. Termiin kun maal jedhama takkaa'u termiin kun maal akka ta'e maal caala rather than what it does not mean. Waan inni hin taane caala waan termichi ta'e himuu danda'uu qabaata malee yoo termichi negative ta'e positive isaa himuu hin qabnu, yoo termichi positive ta'e immoo negative isaa himuu hin qabnu jechuudha. Kana jechuun waan termichi ta'e himuu qabna malee waan termichi hin taane himuu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu inni olii kun inni example tokkoffaan termichi positive inni garuu negative ni jira. Inni lammaffaan immoo termichi positive inni immoo karaa maaliitiin hiikuu jira positive hiikuu jira. Inni lammaffaan sirriidha, inni tokkoffaa sirrii miti jechuudha. Kanaaf some words however are what intrinsically negative jechuun tokko immoo uumamumaan osoo negativummaa hin qabne takkaa'u negative indicator word osoo hin qabne uumamumaan ka keessodhaan negativetti jira. For them a negative definition is quite appropriate. Fakkeenyaaf amma jechoota akka never ta'uu danda'a, hardly ta'uu danda'a, akkasumas immoo jechoota rare jedhu ta'uu danda'a, quite jedhu ta'uu danda'a, bald jedhu ta'uu danda'a, darkness jedhu ta'uu danda'a, this jedhu ta'uu danda'a. Jechoota akkanaa kanaaf nootii biratti eeguu hin qabnu. Uumamumaan jechoota nootiin fudhanne ka intrinsically takkaa'u mootu uumamumaan keessoon isaanii negative ta'e jira waan ta'eef jechoota akkanaatiif definitionii yeroo kenninuuf yoo negatiivaniin rakkoon qabu jechuun negatiivanii hiikama waan ta'eef maaliif jennaan isaantu haanootti suuf biraa dhabanii keessoo isaaniitiin negative jechoota amma isinii meekan akka hin daganne quite, rarely, hardly, never, baldi, darkness, this fi wantoonni kana fakkaatan kun intrinsically keessummaan isaanii jechoota kana osoo nootiin bira hin jirreewu negative karaa negativanii kun dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf baldi means what lacking hair. Baldi jechuun nama malaaxaa jechuudha. Malaaxaa jechuun maaliree negative ka uumamumaan keessaa baldi jechuun nama rifeensa ofirraa hin qabne jechuudha. Darkness dukkana jechuun means the absence of light dha. Kunis negative ni hiikama. This means what the end of life lubbuudhaan dhabamu takkaa'u mootu jireenya xumuratudha. Jireenya duniyaa kana xumuratuun dis jedhama. Kanaafuu negative ni jechuun maaliif keessoo isaaniitu jechuun kun uumamaan negative waan ta'aniif jechuudha. Inni jaaffaan immoo a lexical definition should not be expressed in figurative, obscure, vague or ambiguous language. Kana dura isinii himee jira. Lexical definition kun maal dhabamsiisa waliin jenne ambiguity fi vagueness dhabamsiisa waliin jenne especially precise vagueness kan dhabamsiisu yoo ta'u lexical definition immoo ambiguity dhabamsiisa waliin jenne. Kanaafuu lexical definition karaa kamiin ibsamuu hin qabu jedha. Figurative takkaa'u mootu dubbii qolaatiin dubbii qolaani beektan jedhee yaada sookoo fi sorgoodhaan jechuu hiikaa dhokataan ibsamuu hin qabu. Obscure ta'uu hin qabu, kan nama confuse godhu ta'uu hin qabu, vague kan namatti wal fakkaatu ta'uu hin qabu, or ambiguous ammallee mootu kan walitti dhiyaatus ta'uu hin qabu jechuudha. Kanarraa firii ta'uu danda'u qaba. Criterion jaffaan guutamuu qabu. A definition is what figurative when it what involves and based on metaphors. Definition tokko figurative jedhama. Takkaa'u mootu sook of sorgoo qaba kan jedhama jedha. When it involves what yoonif inni kun maal of keessaa qabaate fi maal irratti hundaa'edha metaphors takkaa'u mootu dubbii qolaa takkaa'u maal kan jedhamu ciigoollee ta'uu danda'a dubbii qolaati. Kallattumaan dubbii qolaa irratti hundaa'uu hin qabudha. Bakka lexical definition dubbii qolaatiin hiikamuu hin qabu. A metaphor or dubbii qolaa jechuun immoo is a word or phrase used in what imaginative way karaa yaadatiin kan hiikamu. Dubbii qolaa fakkeenya namni tokko dubbii qolaa yookaan dubbatu ta'e dubbiin qolaa sun karaa yaadatiin hiikama malee kallattiidhaan hiikamu jechuudha. Kanaafuu dubbii qolaarraa firii ta'uu qaba. Karaa dubbii qolaatiin hiikamuu hin qabu yookaan hiikan isaa dubbii qolaa yookaan metaphor irratti
hundaa'uun qabachuudha. Definition is what figurative when it also attends to paint a picture or describe the thing in what a particular way. Ammallee definition tokko figurative dha kan jedhamu yeroo kamii yeroo wanti ati hiitu sun picture sammuu kee keessatti uumuu takkaa'uu kaasuu yookaan ibsuu danda'eedha. Kanarrallee firii ta'uu danda'uu qabaata jechuudha. Leeksikaaleen ka fakkii nama keessatti uumuu sanillee ta'uun qabu jechuudha. Akkuma tiyooriitti hiikamuu danda'uu qabaata malee. Instead of what exposing essential meaning of a term. Bakka sila definitionii waan sanii expose gootu ibsitu maal gootaati fakkii nama keessatti tingii san takkaa'u tarmisa yoo kan uumtu taate lexical definition hiikaan jirtu jechuudha. Maalidhaan hiikuu jirta? Figuratively takkaa'u metamorphically hiikuutti jirta jechuudha. Kanaafuu kanarraa firii ta'uu danda'uu qabaata lexical definition. Examples jedha. Example kana wajjilaallee kallattiin gara torbaffaatti if you define architectures as frozen music, you are what? Expressing it in a what? Figurative language. Amma yoo architecture kana akka maalitti ibsutti frozen music, muuziqaa qabbanaadha yoo kan jettuun taate walitti hin dhufu. Kun amma dubbii qolaatiin hiikuu jirra malee wanti jedhan hiikuu kallattiidha. Lexical definition hiikatti hin jiru. Architecture kun hiikan dictionary inni qabu frozen music miti. Garuu ati akka as frozen music jettee hiite akka frozen music itti akka muuziqaa qabbanaati jettee hiite yoo arwaat expressing in a figurative language. Figurative language takka uummatu afaan dhokaataa takka uummatu afaan dubbii qolaatiin hiikuu jirta waan ta'eef kanaafu lexical definition criteria akkanaa kana guutuu hin qabu jechuun kan ofirraa dhabamsiisuu danda'u qabaata. Figurative language dhaan hiikuu hin qabnu, metamorph irratti hundoofnee hiikuu hin qabnu, kallattimaan dictionary meaning kennuufii danda'u qabaanna jechuudha. If you define camel as what? Sheep of the desert, you are what? Also expressing it in what? Figurative language. Amma fakkeenyaaf gaala jechuun hoolaa gammoojjiitti yoo kan jettee taate dictionary meaning isaa takkaa'u kaamela yoo kan hiika kallattii kennituuf taate kanaa miti. Garuu ati dubbii qolaa fayyadamtee maal jettaani gaala jechuun hoolaa gammoojjii keessatti jettee figurative language dhaan ibsuu dandeetta. Kanaafuu kun hin barbaachisu jechuudha lexical definition irratti. Definition is obscure if its meaning is what? Hidden. Hiikan isaa kan dho'ifamu ta'e obscure jedhama definition tokko. Kanaafuu hiikan waan tokko dho'ifamuu hin qabu jechuudha lexical definition irratti. Inni obscure irraa firii ta'uu qaba. As a what? A result of defective or inappropriate language or what? Expression. Afaan ati ibsiteen sun inappropriate ta'uu fi akkasumas immoo expression ati gooteef ibsati gooteef sun inappropriate ta'uu irraa kan ka'e hiikan isaa dhokatuu mala. Yoo hiikan isaa kan dhokatu lexical definition hin jedhamu jechuudha. Hiikan lexical definition ol ba'uu danda'uu qabaata jechuudha. One source of obscurity is excessively what? Technical language jedha. Rakkoo teeknika afaaniti jedha. Maal kan fidu? Obscurity of the definition kan fidu jechuudha. Kanaafuu obscurity of the definition kunillee maal ta'uu qaba? Avoid ta'uu qaba jechuudha lexical definition keessatti. Bunny means a mammalian of what? The family Leporidae of what? The order Logomorpha whose young are what? Born far less and blind jenne yookaan hin taate wanticha kana definition isaa maal goone obscure goone takka hide goone. Kanaafuu hin barbaachisu jechuudha. Rakkoo teeknika language irraa kan dhufedha jechuudha. Hiikan arma olii kun kanaafuu waan akkanarraa maal ta'uu qaba? Firii ta'uu danda'uu qabaata jechuudha lexical definition. Akkasumas immoo inni itti aanu criteriyaan itti aanutti osoo hin darbin definition is vague kan jennu definition tokko vague ta'ee takka wal nuuf fakkaate kan jennu if it lacks what? Precision. Yoo precision kan dhabu ta'e takka mootuyyuu exactly defined yoo kan ta'u taate takka specified kan ta'uu dhabu taate wanti sun ni dhiba. Maaliif akka inni dhaabbate? Fakkeenya jechoota akka lovii ta'uu danda'a, jechoota akka heetii ta'uu danda'a, jechoota mootuyyuu fi kanneen kan fakkaatan kun jechoota vagueness agarsiisanidha. If it is meaning is what? Unclear. Hiikan isaa yoo clear ta'uu baate haala galumsaa saniif yoo clear ta'uu baate vagueness jedhama. This is what? If there is no way of telling exactly what class of thing the definition refers to. Classii kam definition akka ibsutti jiru yoo kan himuu hin dandeenye taate takka ibsuu hin dandeenye taate wanti sun vagueness qaba jechuudha. Kanaafuu lexical definition vagueness irrallee maal ta'uu qaba? Firii ta'uu danda'uu qabaata jechuudha. Example, democracy means what? A kind of government where the people are in a control. Kanaafuu inni kun amma vagueness haalli ittiin ibsu jiru. This definition fails to identify people who are in control. Namoonni in control takka mootuyyuu hoggansa takka to'annaa keessa jiran sun nama akkam akka ta'e nuun galle amma namoonni sun. Control inni baanu tun people who are in control akkam control tun
ta diktaatarummaatu jira tammootuyyuu dimokiraatiitu jira ta dimokiraasiitti immoo ta diktaatarummaa akka taate vaagiidha nuuf ifan taane jechuudha ifa ta'uu danda'u qabaata how they exercise their control isaanii sanoo akkamitti exercise godhan takka hoo akkamitti adeemsisan to'annaa isaanii san to'annaa diktaatarummaa yookaan yuunitariiti immoo to'annaa federaalummaa akka jedhu wanti nu galan jiru and what they are in control of ammallee kontroolii akkamii keessa akka isaan jiran nuuf hin galle jechuudha kanaafuu isa kanarraa firii ta'uu qaba a definition is ambiguous if it lends itself to more than one different interpretation ambiguous kan jedhamutu definition tokko yoo inni sun karaalee hedduun karaa lamaa fi sanaa oliin hiikamuu kan danda'e takka'u hiika lamaa fi sanaa ol ofii kennuu danda'e jechi sun takka'u definitioniin sun ambiguous jedhama jechuudha fakkeenyaaf triangle means a figure composed of three straight lines in which all the angles are equal to 180 degrees jedha kanaafu jechi triangle kun asitti haala kanaan hiikame maal jedha does this mean that each angle separately is equal to 180 degree or that angles taken together are amma asirratti definition sadii hiikuu dandeenya tokkoon qofa isaatu degree 180 immoo akkasumas immoo ida'ama qofa san sadaniitu takka qofa rogoota sadanii santu 180 ta'uun nuun galu kanaafu karaa tokko namni gariin akkamitti hiikachuu danda'a triangle jechuun fiyugarii maal irraa ijaarame rogoota sadii irraa ijaarame ta'e takka laayinii sadii irraa ijaarame ta'e kan qofti tokkoon isaanii 180 ta'e jedhee nama hiikatu jira gariin immootu rog-sadee jechuun maali daanaa roga sadii irraa ijaarame takka laayinii sadii irraa ijaarame ta'e kan ida'amni qofa keessoo isaa 180 ta'e jedhee hiikachuu danda'a kanaafuu interpretation lama arganne jechuudha asumarratti kanaafuu wanti kun clearly ta'e hiikamuu danda'u qabaata maal jechuu qabaa all the angles the combination of jedhee hiikuu qaba waan kana adda nama baasu in which the combination of all the three angles are equal to 118 degree Celsius jedhee osoo kan nu hiiku taate wanti kun lexically hiikame jechuudha garuu ammaan tanatti qofni kun all jedhee hime malee ida'ama isaa jedhee summation takka combination jedhee wanni himan jiru kanaafu karaa lama sadiin hiikachuu danda'a jechuudha namni kanaaf criterion torbaffaan inni guuttachuu qabu lexical definition should avoid affective terminology hambisuu danda'u qabaata affective terminology is an expression that influences others positively or negatively definition termi tokko yeroo hiiku namni hiiku suni maal gochuu danda'u qabaata affective terminology termi nama biraa takkaa'ummootu jecha nama biraa san positively haa ta'u negatively effect irra fidu dhiibbaa irratti fidu san hambisuu danda'u qabaata lexically it includes sarcastic and facetious or inappropriate language and any other kind of language that is liable to influence attitudes kanafu inappropriate language takkaa'ummootu sarcastic kan jennuun kana maal gochuu danda'u qabata hir'isuu danda'u qabata sarcastikiin takkaa'ummootu inappropriate language yookaan immoo facetious kan jennuun kun maalidha yaada takka'u meaningii different tokko irratti kennamu kan garuu maal attitude nama biraa maal gochuu danda'u influence gochuu danda'u dhiibbaa irratti uumuu danda'u kanaafuu inni kun hin barbaachisu jechuudha dictionary yookaan lexical example jedha communism means the brilliant inventions of Karl Marx and other foolish political visionaries jedha communism means jechuun brilliant invention takkaa'ummootu argannoo cimaa takkaa'u argannoo bilchaataa maalitti jedha Karl Marx jedha takkaa'ummootu Karl Marx jedha fi akkasumas other foolish political visionary amma eenyu tuqu jira other foolish political visionary kun main effective terminology kun hafuu danda'u qabaata guutumatti wanti kun dhaamuu danda'u qabaata maaliif jechuun aguma asii kee dhaabuu danda'u qabaata malee means the brilliant invention of Karl Marx jedheetuma dhaabuu danda'u qabaata malee boodan other foolish political jedhee warra political visionary kana foolish jedhee sobdoota takka kijibdoota jedhee arrabsuu hin qabu jechuudha negatively affect godhu jira nama biraa kanaafu lexical definition waan akkanarraa firii ta'uu qaba kanaafu yoo isin gaafatan qormaata irratti statementii takka definition kana keessatti effective terminology kam yoo isin hin jedhe other foolish political visionaries ka jedhu kana ta'e akka ta'e indagateen jechuudha other foolish political visionary effective terminology dha negatively warra political visionary maal gochuu jira affect gochuu jira takka influence gochuu jira dhiibbaa irratti geessu jira yookaan miidhuu jira inni arrabsee waan ta'eef jechuudha the intended meaning is the opposite of what is meant
what is meant brilliant. Brilliantiin maal akka ta'een faallaa himamu jira. Osoo brilliantii ibsu jirru faallaa isaa mootu warra kaan arrabsu jira. Kanaafuu inni kun sirriitti miti jechuudha. This is what we call sarcastic use of language. Sarcastic use of language takka'u afaan haala malee fayyadamuu takka'u mootu akka malee fayyadamuu jedhama wanta kana. Dear learner, again look the following example jira. Ethiopia is a country of illiterate and hunger people. Africans are uncivilized and have no history. Akkana jennee hiikuun qabna. Negatively nama bira fakkeenyaaf nama Afrikaa tana guddisu jiran namoonni tokko tokko uncivilized Afrikaa tana gochuu jiran ture. Uncivilized country akkasumas immoo have no history jennee kan ibsinu namoota history Itoophiyaa barreessu jiran hamilee dhooyina jirra takka'uu dhiibbaa irra geessineera. Ammallee mootu country of illiterate and hungry people gaaf jenne biyya hin baratini gaaf namoonni baratanis ni jira biyya keessa namoota baratan san immootu indirectly negatively maal gochuu jira influence irra geessu jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan hiikamuu hin qabu jechuudha. Lexical definition inni saddeettaffaa fi inni dhumaa mootu lexical definition should indicate the context to which the definance pertains. Maal qabaachuu qaba jedha yookaan maal garsiisuu qaba jedha context definance sun irraa fuudhamellee garsiisuu qaba. Definance jechuun fakkeenya definedamii ka ibsu sun tarmii ibsamu san ka ibsu context kamirraa dhufeetiin tarmii san ibsutti jira kan jedhu nu ibsuu danda'u qabaata. Reference kana jechuun reference qabaachuu qabaadha. Bakka wanti tokko fakkeenyaaf wanta tokko gizee hiitu waan hiite san akka itti hiite san eessarraa akka fudhattee hiite waan san himuu danda'u qaba. Mooniika irraa fudhatte moo Maariyaam Dictionary irraa fudhatte moo akkasumas immootu Elelle irraa fudhatte moo kamirraa akka fudhatte bakka irraa fudhatte source isaa takka reference isaa himuu danda'u qabaata jechuudha. Definance tokko yeroo definedamii ibsu. Kanaafuu reference to the context is important. Defend means different meanings in different context. Reference gara garaatti jechi tokko hiika gara garaa qabaachuu danda'a. Kanaafuu akka Maariyaam Dictionarytti kana jechu Itoophiyaa jechuun akkana takka akka Maariyaam Dictionarytti love jechuun akkana akka mootu Elelleetti mootu akkana akka mootu Oxford Dictionarytti mootu hiika love kana jedhne akkasii reference waliin according to jenne himuu danda'u qabaanna jechuudha. Examples jedha strict means strict means in a baseball a pitch at which a better swings and miss. Kanaafuu amma akkamitti ibsu jira wanti kun in a baseball jedha. Baseball hundee kubbaa keessatti takka'u mootu tapha baseball keessatti strict jechuun akkana jedhee hiikuutti jira. Strict means in a fishing laala. Fishing nama reference dha. Qurxummii keessatti striikiin hiika biraa qaba. In baseball keessatti hiika biraa qaba. Kanaafuu reference fidatee jira jechuudha definition kun. Reference in baseball ittillee definition striikii kana akka mootu fishiitti kana jedhee according to jedhee hammattuu keessa kaa'uu danda'a takka'u according to jedhee kaa'uu danda'a. Karaa kanaan himuu danda'u qabaata jechuudha. In the above definition as the term streak has two different meanings according to different contexts or references. Reference lameen fishing fi baseball irratti hundaa'e definition lama kan gara garaa qaba jechuudha. Kanaafuu definition tokko yeroo definedamii ibsu maal fidachuu danda'u qabaata reference waan san ittiin hiike takka'u karaa ittiin hiike fidachuu danda'u qabaata. Kuni criteria 8 lexical definition tokko lexical definition jedhamuudhaaf guuttachuu qabu. Criteria kana 8 keessaa tokkollee kan cabsu yoo taate inni kun lexical definition jedhamuu hin danda'u. Kanaafuu lexical definition takka'u mootu dictionary meaning kuni ulaagaalee armaa olitti dabarsine kana 8 wal faana yoo kan guuttatu ta'e completely lexical definitions of the term or defendam jedhamee waamamuu danda'a. Kanaafuyyuu chapter 3 partii 5 kanarratti xumurree jirra. Yeroo itti aanu gaafiidhaan faalaasifii akkasumas chapter 4 chapter 3 kan waliin dalaynu ta'a. Kanaafuu gaafilee qopheessuutti jirra. Gaafii kennamuutu gama YouTube ol baafnee ibsa bal'aa irratti kennu wajjin waliin dalaguuf qophii xumurutti jirra. Akka qophiin nu eedan gamanumaan isin beeksisuu barbaanna. Galatoomaa horaa bulaa turaa isin.